Qophiin keenya eegalee jira. Guyyaan guyyaa ayyaanaati. Itti fufa qophii keenya hanga dhuma qophii keenyatti numa faana ta'a. Waa baay'ee irraa argattu waan ta'eef isiniin jedha. Habaabilee 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 kameen geessee kottaya ijoollee. Habaabilee habaabilee kameen geessee kottaya ijoollee. Jeeqarraattiya jeeqa baadii koomee hiriyaa malkarraataan seega Jeeqarraattiya jeeqa baadii koomee hiriyaa malkarraataan seega. Kuni yeroo hiriyoonni walitti dhufuudhaaf qophaa'an kan jedhamee sirbamuudha. Haala naa danda'ameen hanga qophii kanaatti yeroo kam akka jedhamu waliin kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Hanga dhuma qophii kootti anuma faana ta'aadha. Aishiika ammas yeroo hiriyoonni walitti dhufanii waliin wantoota adda addaa jechuutti eegalanitti Hadoye kamera maskaloye Hadoye kamera maskaloye Inkutata shadoye kamera maskaloye jedhama. Kunis kan safarama walitti hiriyoonni dhufanii kan jedhamudha. Ammas gara darbaatti yoo deeman Benkuni bukifaana gurguddoo keessa yaatee xixinnoo guddifaana Benkuni bukifaana gurguddoo keessa yaatee xixinnoo guddifaana Kunni buqqisummaani erguma kameen deemnes durbaa guddisummaani jedhanii kunis yeroo walitti dhufanii hiriyoonni bakki tokko gahanidha. Ammas mee kan gara mana darbaatti yoo deemnus seera naannoo keenyatti abbootii yookaan immoo abbootii gurguddoo jechuudha. Abbootii gurguddoo yoo jennu abbootii abbaa qabeenyaa otoo hin taane maanguddoo umurii naannoo san jiruudhaatti gara mana sanii kan deemu eegalanidha. Achirraa eegalanii kan akkuma beekamu guyyaa guutuu manoota hedduu waliin gahuudhaaf kan ariifatan ta'udha. Qaamni guyyaa gammachuuti. Guyyaa sun guyyaa addaati. Dhugumatti guyyaa addaa kana gahuu keenyas immoo gammachuu guddaa natti dhagahamee jira. Turtii keessan hanga dhumaatti anuma faana ta'aadha. Amma kallattiidhaan gizee gara mana haadholeetti yeroo deeman jechuudha. Abaa kararraa saaqi Ayitti mana kana halami kuni keeti halami kanaragi Bishaan booloo qarruudha jedhanii hana haadholee faarsanii qinceenaa soraa jeette ayitti naas koraa jeette Indaagoon kankistuu jirristuudha Haadormaa baaddistuudha nyaakistuudha Haatoo fi gaangidduudha gaaddistuudha kan jedhamudha jechuudha. Bakkee dogongorri jirutti ifa manaa godhaan isiniin jedha. Akkanii kan yeroo mana haadholeetti kan jedhamu achiin haadholeenis
wantoota isaan irraa eeggamu namaa kennanii akka naannootti hanga dhadhaa muudaas namaaf kennanii kan muuddatanii nyaatas nuu kennanii soorata isaanii sanis kan eebbisanii eebban kan irraa fudhatanii san boodas immoo nyaata san irratti gabataa irratti qunniin kan darbamee deebuu ta'a. Achiinis abbaan manaas yoo jiraate kan maallaqa kennuu danda'a. Achirraanis ammas faarfannaawwan tokko kan faarfatamu fakkeenyaaf mana obbolaawwan tokko qofa ta'anitti mana obbolaawwan hin jirretti fa'a. Haalaatti hirraa keessa jechuudhaan Habaliyyoo atomaa yaadiin kee obboleessi waaqaa kee obboleettiin waaqaa jechuudhaan nama obboleessa yookaan obboleettii hin qabne tokko akkasii jajjabeessuudhaan mana saniis bahuudhaani habaabiilee nayyaana waagaa har'aa dachaana jedhanii mana sanii kan bahanii ammas iddoodhaa gara iddootti sosocho'an jechuudha. Kallattiidhaan iddoodhaa gara iddootti yoo sosocho'anis ammas faarfannaawwan hedduudhaan akkuma dura eegalletti kan faarfatamuutu kan deemamu jechuudha. Kuni asitti amma akka naannoo keenyatti fa'aa dhiironnis nu faana deemanii wadaajii jedhanii kun beekamaadha naannoo hundumatti dheetni yaada. Mee dhiirotaanis wanta tokko akkuma jedhamu akkuma qunnii buqqisuu maali erguma qammeen deemne durba guddisuu maali akkuma jedhani asitti mee akka naannoo keenyatti immoo warra dhiirotaatiin maal jedhan kan jedhu immoo na waliin turtii keessan taasisaadha. Warri dhiirotaa immoo dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Mismaarii yaa mismaarii durba hariisaa deemti laalkaa jettuu qirraa harii laalkaa jettuu qirraari. Kuni kan dhiirotaan arrabsan jechuudha. Dhiironni guyyaa sanis baay'ee dhiirota faa dubartoonni kaadhimamtuu faan akka tasaa keessa yoo jiraatan ta'e baay'ee kan eeguuf kan deemanii shamarroonni keenya immoo akkas jechuudhaan kan arrabsan jechuudha. Egaa irra isiniif hin deebi'u asumaanis habaabileen ayyaana waggaa har'aa dachaanadhanii gara mana manaattis kan deemanidha. Kuni hanga ammaatti kan na hordofaa jirtan qophii kiyyaa lammii isinii qopheessitee kasifaana turaa jirtu jechuudha. Egaa qophiin keenya kan guyyaa har'aa kanuma fakkaataa qophiiwwan garagaraatiin immoo yeroo garagaraa kan wal arginu ta'uu danda'a. Waan kana hunda na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Ayyaana gaarii kan barri kun bara gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa fi kan badhaadhinaa kan wayyaanne hunduma keessatti argannu nuuf yaa ta'u isiniin jedha. Baga guyyaa kana geessanii hundumti keessanii adooyyee qammee yaa masqalooyyee jedhee isiniif eegaleen jira. Baga guyyaa kana geessan isiniin jedha. Jaalatamtoota keenya kana fakkaata qophiin guyyaa qammee kan keenya hanga tokko qunnii biyya kootis fakkaachuu baatu qunnii kana isiniif qopheessee akka naannoo keenyatti qunnuuta akkanaati kan buqqifamchuu qabnu jechuudha. Kan mataan isaa kunillee irraa hin cinne kan bakka walqixxaataa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Akka naannoo keenyatti asitti abbootiin yeroo maallaqa nuu kennantu jiru wantoota adda addaatu jira. Isa kana abbootii keenyaafis ta'ee haadholee keenyaafis qunnuuta kana akkanatti kennaa kan deemnu jechuudha. Mana manatti qunnii keenya hanga akkanatti baannee yookaan baay'ifannee akkatti hagas jalatti baannee deemnu gaa mana deemnu hundatti osoo hin kennin bira hin dabarru jechuudha. Naannottis immoo yookaan manarrattis darban akka naannoo keenyatti qunniin harkatti kennina nuti isiniin jedha. Kanuma kana fakkaataa qophiin keenya wanta qophii kana hanga qophii kana nafaana turtaniif hedduu guddaa galatoomadha. Baay'ee isin galateeffadha. Kan bara naannoo ga'ee bara dhufuun nu haa ga'u isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii.